بكنا قلبيكو كان بريف نغرسو يا كلام ربي دندئي سنوبسو كتاب سميبو جتشي سهندو هكا قويا قياما سن رقانا فنودكا أكا هويكي في جاسر اللبسو يا كلام ربي والجدي سيبسو كان هرفين توكيتشي كودن بيتو أفرتمي وركين كلبتين سنجلا أفرتمي غربيات ديماميت كان تجتمي سيغلي نا الحمد لله أقعد إنامني إندونس دبما تلتي أسي غاف قلتولي دكتور فلان فاتو تكيتي اللي مريقي قسيني أكسين قلتي على مقليشي صافي فتاني أبدي وسين فتاني الكن قوتو أكسين بولانيني تكيتي السكاي مراني غربية قلتين أي كان يتشون دمو وان نرد أفتوي يتبيكتا أستي وانتي أن التنفتا ننجرو سيغالي وان بايت تفتا ديكا بينيا بايت تدابي إشيالو داف وانتي أننغو ننجرو وان باي لفتي of course darba fayyitisheen sitti deddeeba wanti kun dammoo siigalee baay'ee waynatti dhagahame nama wajjin nyaatee harkan kee harka ishii irraa taa'ee nyaatutu wanta kana hojjetee yoo jedhamu dammoo hirriba si dhorka akka namni nama amanee nama wajjin jiraatuun illee kabbaadidha. Anamma maqaa illee kana jedhee wanti maqaa dha'uuf illee hin jiru maqaa isaallee akka dha'u sin barbaadu. Gin neber wanta gana kun damootu anras wanta amumti dhugaa yoo sitti mee wallahi Dubai kana keessatti rakkata gargaara malee gaaf tokko nama na gargaara jedhee kadhadheen beeku. Ijoollee karaa irraa qabee bulcha malee. Ardagin dammoo akkayyaalummaan koo kana hunda naaddeetti. Yoo rakkoo kasirra Ingesa taate abdi yoo maqaa dhoyitoo namni irraa of eegu zaalim akkanaa akka garteetiin nama wajjin nyaatee nama nyaatee namni irraa of eegu yoo dhoyite maa rakkoo yoo rakkoo sirran gahe. Usmi maal ta'e seeta. Zaalim akkanaa saatu lama obboleessa kiyya nama birallee booda gartee kanuma eeggata nama isaan riyyaa ta'e bara. Isaanuun beekan waan ta'e of eegan. Asirratti miidiyaa kanarratti dammoo maqaa dha'uun fedhu isaanuu beekan inni beekaa namni beeka waan ta'e of eeggatu namni nurraa of eegu. Malee anaan miti. Waan akkasii dalagee osoo maqaa kaasuu hin danda'amu warra itti jabaataa deema. Maqaan kaasanii maqaan dhawanii bakka wannaatti hin danda'amu. Namni raayii kullee maqaa isaan kaasinaa jedhee hiika. Itti kufe ayyee yooka. Kanaafi alhamdulillah ishiin yaalamaa jirti. Ji'a lama geetti kun urga yaala jalqabdee urga gara biyyaa galte ji'a lammaffaa xumurutti jirti. Isiin har'a kalee asii wajjin taphatan wajjin jiraatan waan akkana harkaa muudatee yookaan fayyaa dhabdee jennaani inni hawaasa kalee isii wajjin as bahee wajjin taphatu warroonni jara hordofan yookaan jara lamii jecha waliin jaalatan sanitti as bahee ji'a lama guutuu keessa ofiitti madaahee obsee ilma dhiiraallee ta'uu as bahee himee jennaan gariin ka gammachuu yaraa kalee jarri gammaddu san itti hinaafee itti kolfu jira yookaan dakkaama gunnii namaa qabatanii waan biraa sababa godhatanii isa gudda'uu barbaadan homaallee gochuu hin danda'an siigalee so jaartii isaa ta'e inni kalee wajjin jiraatan san rabbiin fayyisee fi fayyaa guututti deebisee fi rabbiin akka kalee isaa sanitti akka walitti deebi'an inshaallah du'aayii ni goonaa fi garuu uummanni haasinni baay'ee jira wallaahi lazim ama sababa godhanii yookaan ammootu micaa kana waan inni as bahee haaseef yookaan uummatatti ilma dhiiraa gaafa as bahee imimmaan buusu namni yuuwetu ilmi dhiiraa giddii imimmaan buusii galee namni jaalala namaa qaburraa imimmaan isaa buusee haadha warraa isaatii boo'ee yookaan akkana ta'a akkas ta'a jechuun isaa yookaan dogongoraa miti isinii galee yookaan ammootu na gargaaraa hin jenne. Garuu homa kam irrattiyyuu gaafa wanni wayii namatti argamee jedhee namatti hin gammadina. Inni sababa isaa kanatti dargaggummaa keessa ture wataddara ture waan baay'ee haasaa ture amma reefi inni isinii galee waan sanillee yoo godhate niqqisaata waan badaa yoo hin godhanne gariin
waan hin taane iyyuu godhata. Bineensota fa'aa ofirra kaasaa jira gariin. Waan rabbii godhate akka yaada isaatitti isinii galee. So kanaafuu godhatallee isaaf rabbii waliin gaafatama. Garuu hooma rabbii godhate akka isaatitti ilaala. Qalbiin isaa keessa akka nagaa qabu hooma rabbii godhate. Tokkoffaa nama nagaa kana nama afaan hin dubbanne nama tasgabbaa nama marattu itti wacasii galee. Ilma dargaggeessaa ta'ee wayita namni waa jedhuun obsuun isaa wallaahi ansi yadannaqa biroo. So kanaafuu nama bootaa hin kennini niqisaata maanii jedhan kallee walli ofirraa itti dhiisi. Intala ta'e yookaan ammoo jaartii ta'e rabbiin si haa fayyisu inshaallah. Waan biraas hin jechuun barbaanne namni na jaalate jettee amantutti yeroo ammaa kana waasii godhu sitti kolfaas nyaata sii galee. Nama mucattii sanillee akkas godhe yoo masiirii waan wannooyyuu yoo kataatu taate rabbiin jazaa hin kafala tulee oolee bulee. Garuu Dubaay hin bicha irratti miti. Wanni kun biyyoota biyya keessa Itoophiyaa keessa biyyoota garaagaraa bakkuma kamuu ni jira sii galee. Namni namu itti waanyutu waan nama guddatuuf deemu namni cabsuu barbaada. Ati karaa ati irra jirtu kun sirrii taanaan kasi waanyu si duubaa si cabsuuf yookaan ammoo sitti hinaafee waan kana godhuu danda'a. Sana ammootu rabbii hin tura malee. Asittis ta'uu hin dandeenye. Achi dheessanii achitti dhibamtee dhibee meeqaan as galche. Asitti illee kan takka buluu hin dandeenye dhibeedhaan. Nu faana deemaa tun. Nu faana deemaa tun. Maal wanti nurraa dhibne gonkuman jiru bara. Wantummaa jaalaluma bareedan wal jaalanne wantummaan isaan irraa gadi dhibne jiru. Wallahi waan qabu guutuu yaaluma isheetitti hin xumurre. Sunis hin danda'amu. Guyyaa guyyaadhaan itti qaraamu guyyaa guyyaadhaan isheetti itti jijjiirama. Dadhan dandeenye jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti namoota isin amantan namoota isin walitti sixanii jiraattantu isin balleessa jechuudha. Namoonni ati wajji jiraattu wajji nyaadhu dhugi naa kana ta'e nima feete ta'e ati jiraadhu jettuutu si galaafate. Namni baadaan biraa dhufeetii miti kana sitti na galaafate nama an kiyya kooti kan jedhuuti jechuudha. Isin galee baadaa biraatii miti jimmaan dhumne ollaa kootii bahee na biraa baheeti ofii kiyya afaan isa kaa'ee akka widdaatti deebi'ee na waraane jechuudha. Akka bobaatti deebi'ee. Wantummaan isa goones wantummaan isa goone illee jiru wantummaan isa miine gonkume jiru. Gen likkii kana hunda namni kun nama miidha jennee gaafuma tokkocha yaadne hin beeku. Miidiyaa kanarratti footoo keenya bareedaa bosonnaan wantummaan jireenya keenya hundinuma irraa jechuudha. Halkan guutuu akkasitti bulla. Uftaanii waan meeqa ta'aniiti kan as keessa jiraataa jiru malee namni maal goonii wantummaan nu goonii maali? Minim ala darragna. Wallahi wantummaan nu goonii jiru. Akka qabriitti kophaa kootiin jiraachaa jiru jaala kana lama guutu. Ji'a lamaan kana guutuu hin hojjannaa wanti takka hin jiru. Hin lafaanaa inni nagar yillam. Isimatti dhumata wanti hojjetamu guutuu wanti nyaannu guutuun. Wallahi. Kana badaa keessa. Bichaa yoo ani isaa dabee yoo ani isaa gaaftu gocha badaatti yaadeen jiraadhe rabbi nan jiraachisa. Addunyaa kanarraa na haa balleessu jechuudha. Ilmi namaa kuni ishiinis wanti sagootees hin jiru wanti nullee isaa goone hin jiru wantummaan nu guyyaa tokkocha isaan miine gonkume hin jiru wallaahi billaahi nam tokkocha miidhee hin beeku nama tokkocha sin miine wantuma isiin isa miite wantuma ishiin isin miite bichaan wallaali ani wantuma ishiin goote yoo an badii qabaadhe badii goote ana balleessuudha malee saartiin tiya maal goote maalii ka ishiin maraachite maalika ishii dhala dorgitan maal isin goote isheen wantummaan isheen balleessitu gonkuman jiru ba naa nyaadhu naa dhugii waan jedheefi naa nyaadhu naa dhugii waan jedheefi miti kana cufna garajaa naa nyaadhu naa dhugii silaalkut waan ofii isisee jiraadheef waan fuudhee afaan kaa'eefi kun hundinu jireenyi rabbiin garagara namaa kennaa bare yoo an du'e biddeena koo nyaattu yoo isheen duute biddeena ishee namni nyaatu gonkumaa hin jiru kan ishii ishima wajjin du'a kiyyallee kiyyuma wajjin jiraatu du'a jechuudha ana balleessite wantummaa ati irraa argattu hin jiru wantummaan ati argattu gonkumaa hin jiru jechuudha ana balleessite wantuma ishee